nuwami asitul tunukabin bersisu nuebisu nufayisu jandatiro waga boli Kenya isa samim lapakana ume isa hundu makabu isa hundu mabuju dando galanni o kubani guddin ni barabarani safatau kabajama abba Kenya malaka salam luba asfau ucada diri guddicha kana kabajama abba Kenya maggabi addis luba abdi kabajamo barsisa Kenya maggabi I love bakon barsisa iyasu kabajamtoota tajaajilaan nafakkatan kabajamtoota abbootii kolubota kabajamtoota obboloota daqunoota kabajamtoota caasa garaagaraan hojjetamana waaqayyo kanaa kan taatan kabajamtoota maanguddoota biyyaa abbootii harmootii kabajamtoota dargaggoota kabajamtoota daa'imman hundumtuu ijoolleen giftii keenyaa kan dubaroo maaranii jaalallee dirqamootaa jaalallee qulqullootaa kaadhimamtoota Yerusaalem kan taatan hundumti keessan maqaa waaqayyo sidiraataatiin attamooltanii ameen maqaan waaqayyo waaqa abboolii keenyaa jallatamtuuf kabajamtuu hundumaan ol kan taate haadha isaa dubaroo maaramee wajjin qulqulloota ergamoota isaa toloota isaa marafaan maqaan isaa yeroo hundumaan lafa kana hanga samiitti ba'aa biiftuu hangalixa isheetti kaabaas immoo hanga kibbaatti uumama isaa hundumaa biratti kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Barumsa gabaabaa haala yeroo wajjin kan wal fudhatu daqiiqaa muraasaaf wajjin barannaa waaqayyo anaan ijaajjisee siniin immoo teessisee hubannaa fi ogummaa nolaatee hunda keenya nu barsiisu. Mata dureen barumsa keenyaa wareega yeroo rakkina kootii wareega qabadheen siif nan yaada. Faarsaa 66 lakkoomsa 13-14 maal jedhaa mootichi Daawit rakkadhee cinqamee waan godhus wallaalee wareegeen si kadhadhee ture waan afaan kootiin dubbadhe jedhees arraba koo sochoosee kan inni wareegee si kadhadhe ati immoo deebii naa laatteetta waan ta'eefi wareega koo qabadheen fuuldura keetti nan yaadda jedhe. Egaa kaayyoon barumsa keenyaa gaafa rakkadhee isan wareegee si kadhadhee qabadheen fuula keetti dhiyaadha. Asirraa waan nuyi barannu biyya lafaa nuyi keessa jirru kun biyya rakkinaati, biyya gidiraati, biyya yaaddooti, biyya cinqiiti. Kaleessa abbootiin keenyaa biyya lafaa biyya rakkistuu taate kana keessatti biyya ganama gaarii fakkaattee galgala booruu taatu ganama ifa fakkaattee turee kan dukkanaa'u yaaddoodhaaf cinqii ishee kan baay'atu mootiin addunyaa kanaa biiftuu kanaa gadi daabiloos kan inni seerratee mo'atee jiru bifa garaagaraan tooftaa uummatee kan inni dhala addaam dhiphisu rakkina sana jalaa bahuudhaaf abbootiin keenya kaleessa gaafa rakkinaa gaafa cinqii wareeganii kadhachaa turan wareeganii kadhatanii galata isaanii wajjin immoo waltajjii waaqayyoo dhaabachaa turan. Nutis isaaniin fakkeenya godhadhaa abboolii keessan jedhamee caafamee waan jiruuf barri amma keessa jirru kun bara simmintanyaa ishiidha jaallannes jibbines. Bara simmintanyaa ishii keessa gaafa ta'u rakkoon hin baay'ataa gidiraan hin baay'ataa wanti takka arganii hin beekne ta'uudhaaf jira rakkina sana booda immoo dhufaatii ilma waaqayyootu ta'a jedhee caafamee jira. Matsaafa Izraa irratti waa'ee simmintanyaa ishii kanaa barraa'ee jira. Matsaafa Fikkaara Yesuus jedhamu irratti barri raawwataa simmintanyaa ishii akka inni ta'ee caafamee jira. Garuu warri saayinsii garuu maal jedhu addunyaan edda uumamtee miliyoona 3 jedhu. Miliyoona 3 miti 8,000 hin guunne addunyaan edda uumamte. Kana immoo lakkoofsa seera uumamaadhaan bira ga'uu dandeessa. Barri addunyaan kun edda uumamte 8,000 hin guunne. Amma 7,000 irra jira. 8,000 guutuudhaaf jira.
Kanaaf bara 8 guutuudhaaf jedhu kana jala cinqiin hin baay'ata, egeraan hin baay'ata, rakkoon hin baay'ata. Saayinsiin tilmaamaan jedha, saayinsiin fakkeessee jedha. Keenya garuu ragaa qabatamaadhaan seera uumamaarraa kaanee gaafa lakkoofni bira ga'uu dandeenya. Mee sirriitti nama qabadhaa akka inni 8 hin guunne. Waaqayyo gaafa sanbata guddaa tokko jedhee waa uumuu jalqabee jedha. Kitaabii Misxir, kitaabii Aksimaaros. Waa uumee gaafa jimaataa ja'affaa irratti dhala namaa uume guyyaa ja'a jedha gaafa dhalli namaa uumame. Guyyaa ja'affaa irratti uumame kan dhalli namaa. Egaa kitaaba qulqulluun herrega qaba. Hamma herrega walitti hin baranne yeroo gabaabduu isheedhaaf. Yoo immoo na wajjin turtanii barachuu barbaaddu ta'e manan bal'isa barumsa kana. Eessatti ariifannas mana rakkinaati yoo. Eessatti ariifan halkan rakkinaati halkan yaaddootis yoo. Halkan yaa'ii qofa akka nuu ta'uudhaaf barannee dubbii waaqayyoo fudhannee kan hin ariifatinaa. Tasgabbaa. Namni tasgabbaa'ee dubbii waaqayyoo dhaggeeffatu tasgabbaa'ee jiraata jedhu Solomooni. Matsaafa fakkeenyaa tokko 33 irratti namni tasgabbaa'ee waaqayyoon dhaggeeffatu bara isaa guutuu tasgabbaa'ee jiraata jedha. Tasgabboofni akka jiraannuudhaaf jecha tasgabbaa dubbii waaqayyoo dhagaa. Yeroo hundumaa gubaa'ee miti, gubaa'een kan inni qophaa'u kanaafi. Dubbii kootti gaafa isin deebisu barri kun bara rakkinaa, bara yaaddoo, bara cinqiiti. Maaliif jennaan bara simmintanyaa ishii waan taateefi. Simmintanyaa ishii immoo addunyaan kun edda uumamte hin guutne. Warri saayinsii miliyoona nalaqaa jedhan malee asoofan malee ragaa qabatamaa sirriitti himuudhaaf waaqayyo waa tokko sanbata guddaa uumuu jalqabee tokko jedhee uumuu jalqabee gaafa jimaataa nama uumuudhaan xumure. Sanbata guddaadhaa hanga jimaataatti uumamni uumaman baay'inaan meeqa? Gosaan meeqa? 22. Gosaan 22. Garuu baay'inni isaanii immoo akka kanaa hin jedhamu. Addunyaa kanarratti kan argamuuf kan hin argamne, kan qabamuuf kan hin qabamne, waaqayyo gaafa sanbata guddaa tokko jedhee uume gaafa jimaataa kan xumure gosaan 22. Tartiiba lakkoomsa kanaadhaa yoo adda baafachuu barbaaddanii kitaaba iccitiisa guddaa jiru tokko barreesseen ture. Kitaaba kanarratti caafamee jira. Suuqii abbaa dameetii bitachuu dandeessu. Achumaan immoo annaawwansi isinii godha. Kitaaba dubbisuun isaayyuu nama taasisa. Egaa dubbii kootti gaafa isin deebisu gaafa guyyaa ja'affaa irratti nama hojjechaa jedha. Nama uume kana waaqayyo aga guyyaa 40 achumatti dhiisee deemu. Biyya lafaarraa tolchee ofitti fakkeessee fakkeenya isaa godhee uume. Guyyaa 40 booda Addaam nama jedhamu kana addunyaa kanarraa wiirtuu iddoo taate iddoo addaa miti tolche kanarraa fuudhee mucummaa laatee fi ayyaana laatee fi eebba laatee fi haduu miti jiraatuuf haduu qubsatuuf miti yeroo hundumaaf ayyaana jiraatuuf galateeffatuuf gara Eeden gannata dalitti geesse. Guyyaa 40 dabaladhaatti. Gannata keessa immoo waggaa meeqa jiraatu? Yoo jettan waggaa 7 ji'a tokkoof guyyaa 17 jiraatu itti dabaladhaa. Seera waaqayyoo eeguu dadhabee Daabiloos karaa nyaataa dhaqee Hewaanin sossobee Hewaanitti asaasee Hewaan kan waaqayyoo dhaga'uu dhiistee kan Daabiloos dhageessee kan waaqayyoo dhaga'aa kan Daabiloos hin dhaga'inaa. Kufaatiin taane kuftuun kan waaqayyoo dhaga'aa kan biyya lafaa hin dhaga'inaa. Biyyi lafaa fakkeessaadha. Kan waaqayyoo dhaga'aa dhugaadha. Kan waaqayyoo isa jireenya namaa kennu dhaga'uu dhiistee kan bofaa foon bofaa uffatee afaan bofaan waan itti taasiseef Daabiloos kan isaa dhageessee waggaa 7 ji'a tokkoof guyyaa 17 booda gannata keessaa ba'a. Addaam gannata keessa erga ba'ee booda tulluu qulqullicha gubbaarra waaqayyo isa kaa'e. Tullicharra taa'ee waaqayyoon utuu araara gaafachaa jiru. Utuu gaabbii galee waaqayyoon gaafachuudhaaf yaadaa jiru amma seexan nama ajaajin biraa namne ergamaa ifaa fakkaatee dhaqee subaa'ee isaa Addaam kutechi keessaa baase.
walumaa gala edda gannata keessaa aratamee booda waadaa waaqayyo bira argachuudhaaf jecha waggaa 100 dabaladhaa. Waggaa 100 booda garuu waaqayyo boo'ichaaf gargaar rakkina Addaamiif Hewaan irratti ol ga'e ilaalee akkas jedhee waadaa seene guyyaa 5 walakkaatti dhala keera dhaladheetan akka namaatti harma hodhee akka namaatti deddeebi'een cubburraan kadhate kan namni hojjetu hundaa hojjedhee si fayyisa jedhee waadaa seene. Guyyaa 5 walakkaa jechuun akka lakkoofsa waaqayyootti jiran. Akka lakkoofsa ilmaan namootaatti waggaa 5,500 jechaadha. Guyyaan tokko waaqayyoof kan lakkaa'amu akka namaatti 1,000 waan taateef Daawit waa'ee isa kanaa dubbateera beeku. Waggaa 5,500 gaafa raawwatu barri dheekkamsaa, barri gaddaa, barri boo'ichaa guyyaarra guddaarra gara gajjallaatti caccabaa dhufee bitootessa 29 gaafa sanbata guddaa barii kiyaa sa'aatii 3 irratti qulqulluu Gabri'eeliin gara durbee Maaraamitti ergamee misraachotti dubbate. Bara sanaa barri 5,500 kun duwwaa taate. Akkuma Luqaas 1:26 barreeffamee jiru gaaffii sadii qulqulluu Gabri'eeliif dhiyeessite akkamittiin kun ta'a an dhiiran beeku durboo jettee in amansiise. Lakkoofsa 29 gubbaa irratti kumni waaqayyoo si golbooba afurri waaqayyoo sirra bula kanatti deessu ilma waaqayyoo fayyisaadha gaafa jedhu akka jecha keenaaf haa ta'u ani fudheerra gaafa jedhu sagaleen abbaa bira ture jedhee Yohaannis dubbate sun gadameessa ishee keessatti murtaa'e barri araaraa tokko jedhee jalqabe. 5,500 dabaladhaa. Barri araaraa immoo gaafa sanarraa kaasee tokko jedhee lakkaa'ame har'a meeqa ji'a muddeetti dabaltanii gaafa lakkooftan ji'a ishee wajjin waggaa 2,400 2,400 keessaa immoo ji'a 40 dakkaadhaa. Kana yoo eedaatan 7,000 wayi fida. Kana ala uumamni maaltu jira ishi. Eessaa midhanii miliyoonaan lakkaa'an jiru taa'innaadhaan jedhanii. Kanaaf bara 8,000 amma seenneerraa xumurarra jira karaa rakkinni keenya baay'ee. Kanaaf rakkina kana jalaa bahuudhaan maaltu nu wayyaa maal fallisaa jedha. Tokkos rakkinni gaafa gooftaan keenyadha firdii isa dhumaa kennuudhaaf gaafa inni dhufu rakkoo jabaan hamaan akka dhufu gooftaan gooftotaa mootiin moototaa alfaa omeegaa inni ta'e ilmi dubaroo Maaramii gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosis afaan isaan dubbateera. Wangeela Maatewos 24:3 irraa kaasee kaan raawwateera. Maaltu raawwatamee nafe waan muraasa qofaan. Kanaaf bara rakkinaa kan inni ta'aa jiruuf bara xumuraa waan ta'eef raajii dubbatametu raawwachaa jira waan ta'eef waa'ee isa kanaa isarraas warri baratan barattoonni gooftaadhaa maal jedhanii lammaffaa Xiimotewos 3 lakkoofsa 1 irratti bara raawwataa jala wanti nama cinqu wanti nama rakkisu wanti hamaan dhaga'uudhaaf illee kan nama suukkanneessu akka dhufuudhaaf jiru beeki. Kanaaf barri keenya maal fakkaata? Maal argaa jira? Maal dhaga'as jira? Waan gaarii moo waan gadheedha? Waan nama gammachiisudha moo waan abdii nama kutachiisu? Maal argaa jira? Akkas jedha Matsaafa Raajii Ermiyaas 1 lakkoofsa 11 fi lakkoofsa 13 irratti maal argaa jirtaa jedha Waaqayyo baricha. Kan argaa jirru kun yaaddoodha. Kan argaa jirru dhiiga akka malee dhangala'uu lafa akka Didiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee weedduu hafuuraa Waaqa Sillaasee.